jiraatu natti hin fakkaanne cosootuutu sun achiin itti fuftanii baga irraa deebitan waan sanillee isin jechuu barbaada warri waan san godhee akka irraa deebi'an godhellee haa galatu. Walii galattiin hawaasni keenya dhugatti nama isaa waa godhe uummanni Oromoo dhaamsuma reefuu Profeesarri Abdinaasir Dhaamati san dhaamadha. Oromoo nama Oromoo waa godhe gaafa inni du'e waan isaa dubbataa jirra aadaa san haa jijjiirru. Aadaan sun akkamitti jijjiiramti nama waanuu godhe ammoo magaalaa Doomii haa jennu ni gaafa inni du'e haa dhiifnu. Isaaf rabbitti haa dhiifnu gaafa. Walumaa galatti waan isin Oromoo gootaniif galatoomaa isiniin jenna. Akkuma Profeesarri dubbatetti uummata keenya Oromoo wanni isin baasu wanni nu baasu tokkummaa malee wanni nu baasu hin jiru. Yoo tokkoomni qofa waan qabanne kana bakkaan gaaya namni. Yoo wal harka qabne illee hin tolu. Wal walaa gargaarree waan kana agartee waan dhabne kana fudhannee waan hanqanneetti guuttannee of duratti deemuun uduba deemuun hin danda'amu. Bakka uduba deebinu bira achi tareera na fakkaate uummanni jabaannee waan keenya haa jabeeffannu. San qofa osoo hin taane nu akka hawaasa muslimaatiif hawaasni muslimaa waggaa rakkataa ture keessatti dhiyoo kana agartee akkuma isin beektan majlisa agartee federaalaatitti jijjiirama uumameen Sheekh Hajji Ibrahim dura ta'a federaalaa ta'anii filaman. Oromoon aangoo lama akkamii qabatti jedhanii balaa nutti bu'e. Oromoon gara kaaniin illee Oromoo bulcha. Xaqilaa ministeeriin Oromoo, warri biyyaa bichaaru Oromoo, garanaan Oromoo, amma gara Islaamaatiin illee dubbiin akkamitti taati jedhanii qiyaamaan buutee qiyamama bu'a malee waanuma argama malee ammaan booda numa isin bulchannee ni jiran. Kamera Islaamaa kanallee nullee waan keenya itti tolchine uummata keenya gargaarree hawaasa keenya ijaarree Islaamaa fi Kiristaanaa wal dhiibuu dhiifne gadaa waliin nu buusanii Islaamaa fi Kiristaanaa jedhi kun lamaan Islaamaa fi Kiristaanaa walaakin akka waliin jiraatan laalame akka waliin qabsaan laalame akkasi fakkeenya haa mudhanni Kiristaanaa goota Islaamidha jechuun hin barbaachisu ammaan booda. Waan Islaamaa ka dalaynu bakka isaatiif dalayne waan Oromoo common sense bakka qabnutti waliin akka hojjennu dhaamsa isinii dabarsina hawaasa keenya warri sikkoomandoo guyyaa har'aa kan sikkoomandoo reef dubbataniira. Durillee nu sikkoomandoo kana dubbannu sheekodiintu warrumoo fi kana jajjiinuu jedhan nu akkasitti hin jani. Qabatamaan gaafa uummanni keenya lafarraa buqqa'e gaafa agartee uummanni baalee lafarraa buqqa'e warri as keessa waliin jirru hin jira. Namni nuyi kenne maallaqa doolaara 400 halkan takka wali qabe ummata baalee kana farraa buqqa'ee birmate ummata kana osoo awwala biyya ammallee hojii dandeettii eeggataa jira. Hojii san irratti jabaannee hawaasa keenya ka buqqa'e bira haa dhaabannu haa gargaarru walaa dhageenyu yoo karaa kana deemne qofa waan qabanne bakkaan geenna. Yoo kanan ta'in warqaa fudhachuuf uummanni rafee bulaa jiru kanuma isinitti osoo isin teessan akka gandaa isin yaamne isiniin jedha sana gabaabsee asirratti sirriisaa dhaabaa galatuma walfaadha. Hamilee naa kennaa bishee qaba. Hamilee ishee qaba kan gadi qabna. Ishee bakki biyyaa keessa jiranii isaaniif illee hamilee egaa namoota hedduu turteeta biraarraa illee asitti argamee jira. Manguddoo gurguddootu jira kan akka obbo Maammaa isaaniifis hamilee nu kennaafi. Egaa hojjettoota keenya amma gara sagantaa badhaasaatti dhaqqabnee jirra. Badhaasni kun baayogiraafiin nama kanaa isin hin barbaachisu. Jireenyi mataa isaaniitu kitaaba Oromoon barreessitee irraa fixuu hin dandeenye kan irraa dubbiftee xumuruu hin dandeenye. Kanaaf kitaaba lubbuudhaan dachii irra deemaa jiru kitaaba qabsoo Oromooti. Namni kun nama jireenya isaa guutuu hidhaa keessatti dabarse. Kana boodas waan isaan eeggatu rabbumatu beeka. Kanaaf badhaasni jalqabaa waldaan sikkoomandoo qopheessee jiru qabsaa'aa keenya obbo Baqqala Garbaatiif badhaasni qophaa'ee jira. Hamilee Hamilee itti buusuun qaba akka badhaasni kun kennamu koyni badhaasa naa kennanii sheekaa achi jira. Hamilee Bratis
badhaasni kun sarpiraayiziidha. Sarpiraayiziin isin hin jenne kan Oromoon wal galatoonfachuu jalqabu qabdi jenneeti. Ammas badhaasni kun cheeka doolaara 10,000 qophaa'ee jira. Hamilee laagannaafi Boratala Garbaa galatooma jechuun itti jiranii waldaasii koomandoo badhaasni isaan dhufan isaan madaalaa osoo taane aadaa wal badhaasuudhaan akka Oromoo jalqabduu fakkeenya waan ta'uu qabu jedhameetii yaadama. Obbo Baqqeen wanni jedhan yoo jiraateef dhaamsi uummata Oromootiif har'a guyyaa akkasii koomandooti achuma keessa kaawwaniif illee yaada barfatanii isaanuma dhiisa. Akkam jirtu? Ani har'a waan tokko qofaaf inni qophaa'ee dhufe yeroo hundumaa waa'ee siyaasaa qofaa haasofna. Har'a garuu nyaata affeeramtaniitu jennaan guyyaa guutuu homaa nyaannee akkasumas garaafuu qulqulleeffadhee hamma barbaadu nyaadha jedheen dhufee garuu hin quufne waan nyaata eegisimmoo xiqqoo kana miti. Marqa arsiisan baay'ee marqa barbaadeen ture. Baay'ee yeroo kaleedhaa turre marqa nuuf fidanii nu amaleeffachiisanii guyyaatti yoo ta'u baate guyyaa lamatti guyyaa sadiitti marqa nyaanna ture. Egaa as dhufnee immoo xinnoo marqaa kana dhabneerra. Kanaaf anis nyaata seen dhufee garuu nyaata gaarii dhangaa gaarii dhiyeessitanii galatoomaa fayyaa ta'an isin jechuun barbaada. Dhuguma gaafa sana baganduu hin hafne namoota har'a waliin agarru turre uummata gaggaarii akkasii uummata miidhagaa akkasii waliin agarru turre. Garuu rabbi waan sana hundumaa baga nu baraaree baga ijaan wal agarree fayyaa ta'a galatoomaa isin jedha. Akka kanatti deebilee argamuu keenyaaf qabsoo guddaa gootanii yeroo nuyi nyaata lagannee karaa hundumaatiin akka nu hordofaa turtan quba qabna. Eegabaanis waan isin gochaa jirtan uuma beekna. Waa'een keessanii warra isin jaallatu birattis warra isin jibbu birattis beekamaadha. Uummata jabaadha. Tokkummaan keessan nama hawwisiisaa, jabinni keessan baay'ee nama jabeessaa, jabinni keessan Oromoofis jabina. Oromoon miidhagee gaafa argamu Oromoon miidhagee gaafa argamu hundumatu wajjin miidhaga. Namni tokko kufee ilaalu Oromoodhaan nama jaalachaa, dadhabaa, fokkisaa, nama of gate, nama hojiin hojjenne, nama maal hin taane tokko yeroo argan inni kun Oromoodha jedhanii Oromoomatu wajjin qaanaa, Oromoomatu waliin salphata. Isin garuu Oromoo boonsitu dhuguma. Bifa keessaniin gaafa isin ilaalan illee hin boonsitu. Kana jabaadhaan itti fufaa Oromoodhaaf fakkeenya ta'a. Akkuma sila jettan immoo tokkummaa Oromootiif akkuma jalqabdan kanaan ifaajaa dadhabaa wal gargaaraa wal tumsaa akkuma Dr. Hussein dubbate manatti deebi'anii waliin haasa'uu waliin mari'achuu baruun gaariidha. Oromoon kun saba guddaadha. Sabi guddaa wal dhaba. Saba guddaa keessa nama hamaa hedduutu jira. Nama gaggaariinis immoo hedduutu jira akkuma kana. Kanaaf namoota warra hamoo sana hin ilaalina. Namoota gaggaarii ilaalaa. Waan gochuu dandeessan godhaa isin. Tokkummaa saba keessaniif carraaqa. Maa tokko ta'uu didis jettaniis immoo baay'isanii hin cinqabina. Cinqiin barbaachisu. Saba guddaan akkuma kanadha. Amaluma isaati. Walitti bu'aa wal jaallata. Waan tokko ta'utti tokko ta'a waan ammatu waan hamaan dhufe immoo isinumatu walitti birmata. Isinumatu waliin lola. Kana yeroo baay'ee agarreera. Seenaa keessattis agarreera. Umurii keenya keessattis agarreera. Kanaatiif gara fuulduraattis arguutiif jira. Kanaatiif amma namoonni tokko yeroo baay'ee yeroo namoonni ka'anii gamaa gama namaa walitti daddarbatanii gaa Oromoo binnume Oromoon irraa hawwate wanta akkasii jiru. Amala qabsooti. Miilli walitti bu'a miti. Walitti bu'a. Garuu immoo walumaan deema. Iji kun lama waliin argu. Garuu immoo wal bira jira. Waliin argu. Garuu immoo hojii tokko hojjeta. Kanaaf baay'ee cinqamuu baay'ee dadhabuu isin barbaachisa.
Ani waan guddaan asitti argamu kun ati tole uummata tokko ta'e uummata jaalala qabu gidduutti argamuun nan jaalladha. Uummati jaalala qabu yeroo hundumaa nama hawwisiisa. Dheengadda bakka tokko taa'eetan waa'ee tokko yaadaan ture. Nama baay'eetu wal ga'ee bashannana Jawaaritti illee beerasa booddee. Bakka baay'ee namni baay'ee hin dhugaa maal jedhaa of hin beekuu machaa maal jedhaa nama wal abaaruun argitan nama wal loluun argitan nama wal rukutuun argitan. Amma tu biyya keenya sodattanii bakka tokko bakka bashannanaa tokko sodattanii nama nagaa walitti haasa'uun argitan utuma sirbuu dhiniidhaan wal abaara haasaa abalakaatiin wal tuqa yookaan dhossee wal hamata yookaan wayii tokko waliin jedha. Bashannanuu dhattanii iddoo tokko gaddisanii nama wajjin warreeftu yookaan nama wajjin wal loltanii kan manaa baatanii utoo milkaa'in deebitanii galtu. Amaluma ta'e biyya sana keessatti jechuudha. Saba kana keessatti yeroo jaalala akkasii yeroo darbu tokkummaa akkasii yeroo darbu warra biraafis nan hawwa akkuma kana. Saba koo guutummaadhumaafis kan maan hawwu. Kanaaf tokkummaa keessan eeggadhaa. Akkuma amma jalqabdan kanaatiin itti fufa Oromoo boonsaa jirtu gara fuulduraattis ittuma fufti jedhee tan abdadhaa. Rabbi isin haa gargaaru. Isinii wajjin haa ta'u waan nu gootan hundumaatiif galatoomaa fayyaa ta'an isin jechuu barbaada. Akkuma boqotiin isaaf gubbaa hin deemin badhaasa tokko qabna. Badhaasni sunis kan hidhamtoota Oromoo mana hidhaa keessatti argaman hundaaf maqaa hidhamtootaatiin qophaa'ee jiru. Badhaasichi goonni qaamaan malee sammuun hin hidhamuu jedha. Waldaasi koomandoo Oromoo Oromoo Prisoners waan jedhu badhaasa kana Dr. Sheikh Abdurrahim Obbo Baqqala Garbaatti nu kennanii maqaa hidhamtoota Oromoo hundaan badhaasa kana nu kennan. Pada Obbo Baqqala hamileedhaan naaf madhaa haga teessoo isaaniitti hamilee naa kennaafi. Ammas deemnee tabba tokko bira geenye jirra. Badhaasni itti aanu nama hundeessaa Oromooti. Abbaa Oromooti. Ilma jechuu jira. Waliin abboo jira. Nama jireenya isaa umrii dargaggummaa isaa uummata Oromootiif aarsaa godhee fakkeenya dhaloota haariyaa dhaloota qubeetiif fakkeenya ta'e nama mootummaa laaptooppiidhaan girgirse. Akka jedhatiin jettusan saraaraan yaan qaxaqaxa tuuliddi jettiin dhaloonni amma jiru sababa saayitan qaxaqaxa tuuliddi akka ta'u nama godhee jechuudha. Kanaaf nama kana gara waltajjiitti affeera. Obbo Jawaar Mohammad badhaasa isaaniitiin gara waltajjiitti naasifadha. Amine. Egaa badhaasichi kennamaatiin jira. Badhaasichi aarsaa kaffaltaniif galatoomaa jedha. Egaa itti aansuudhaan badhaasa cheekaa qabna. Ammas cheekni kuni doolaara 10,000. Amine laa kennaa fi badhaasicha wal badhaasuun hamilee walitti horuun nama nuuf jiraateef jiraachuun fakkeenya gaarii ta'uun waldaa sikkoo mandoo cheeka gadhiisaa sheeka harkatti hin qabina. Liqama Ameerikaa kan egaa jawween waan jedhu yoo qabaateef isaafis carraa kennina. Guyyaan kan sikkoo mandooti. Amma wayang dalamnya kau ni itu betul. Ya dan itu rakamnya good bebas.
Hawaasni keenya qophii akkana qopheessanii galateeffatu keenya sanii galatooma. Manni isa komandoo kaasii qofa kan biyyaa asaasarraa beenturraa gararraa dhufe gararraa bu'uu sanirraa otoo bisiin fe'amee dhufa beekta mana eega. Baqqalaan gaafa jarri hatta taatan jechaa dhufe. Birriin kiisa nu guutaa poolisii illee hin dabarti mana eega. Ulfaataa jennaan nama hedduu galmaan keessa warra guddatanii hedduu jira. Fuwaata asitti arguu hedduun gammadee. Namni isin bolootaa dhagaraani. Fuwaat jechuun the first interview I ever gave. The first interview. Isatu interview na godhe. Amma kudha ji'a dura. Maal qabda reediyoo wayii qabda reediyoo jaalala. Okay. Fuwaat jechuun nama hedduu cimaati. Warra nuti jaarre keessaa nama ciccimaa hedduu qabdanii gurtu siiru. Qabxuma namaan takka dubbachuun barbaada. Lafatti asin geenyu. Baraan biyya kana dhufe afooshaa jaaruun akka taabutti akka salphinaatti akka Oromoo diiguutti ilaalamu ture. Ni yaadattanii warri akka geeqan jirta. Amantiin haa taatu, kutaa irraa dhufanii haa taatu, bifa adda addaatiin ijaaramuun akka Oromoo laaffisuutti ilaalamu. Gaaf sana akka amma jettan kanatti sikkooman machaa turan ayyaanii dubbachuun akka gandummaatti ilaalama ture. Yeroo sana rakkoon ture tokko maali? Gara tokkoon afooshaa namni afooshaa gadi jiru civil society jechuudha. Civil society ijaaruun akka qaaniitti ilaalama ture. Gama biraatiin immoo jaarmeen cimaan uummati sochoosuun turre jaarmeen siyaasaa. Jaarmeen siyaasaa cimaan qabnu, jaarmeen hawaasaa cimaan qabnu. Faraaf diaasporaa keessatti jijjiiramni guddaan waggoota kurnan dhufe dabran kana dhufe kudha shanan kurnan dhufe one of the most important development. Jaarmoonni hawaasaa keessattuu afooshaaleen jabaachaa dhufuusan. Kuni yeroo san walga'iilee adda addaa irratti fura adda addaa irratti barbaachisummaa akkana cimsanii yeroo hojjechaa irratti chaalenjii guddata. Garuu baga jaaramta. Keessattuu kiraayisii 2008 uumame booda hawaasni keenya hin dammaqee jechuudha. Yoo hin ijaarin akka qeessaatti akka amantiisaatti yoo jaarmaa hawaasaa hin ijaarin rakkoo guddaa keessaa ta'e ofis sabas gargaaruu akka hin dandeenye hubatee hojiitti seene. Waanuma yeroo san dubbachaa tokko irraa gadi dhiisee amma dubbachuu barbaada. Namni qeessaatiin ijaaramuun, gosa isaatiin ijaaramuun, amantii isaatiin ijaaramuun konsekweensii lama qabaachuu danda'a. Could be positive or could be negative. Gandummaa yookiin immoo amantii kan jennuun kuni negative ka ta'u namni waan yoo jibbaaf ka biraa miidhuuf ka biraa quuteessuuf ilaalchinatti caala gandatiyya caala qabaletiyya caala amantitiyya caala kun xiqqaadha kun yaraadha ka jedhu roga yaarame negative yaarmeensi akkasii hin guddatu akka kufaletti yaaramuun rakkoo hin qabu kafaletti mana barnootaa ijaaru kafaletti klinika ijaaru kafaletti ijoollee ispoonsar godhuuf ijaaramuun gaarii badaan maal beeku asaasatti hinaafanillee waan gaarii tolche wayya asaasatti hinaafu asaasa gara shaashamanii akka dhufne karaa itti cufuuf yoo qajaarame irraa ta'e kanaafu hawaasni keenya akka machaatu lama akka shanan gibetti akka rangallootti akka uummatnaatti san bira dabree sadarkaa gandattu akka warra dhumuugatti illee yoo ijaarame kanaaf ijaaramni akkanaa waan hedduu fayyada tokkoffaa indiviijuwaalii nama fayyada it gives a sense of belongingness. Hawaasni keenya is an egalitarian society capitalism bira hin geenyedha. Individualism hin jiru, collectivism is still very important. Crisis hawaasni keenya keessa seene urbanization fi exile life kana keessa kan seene social safety net qabu Oromoon. Cidha isaan namni kophaa isaa guutuu hin beekaniif kaaloo dheerata, gumaaloo baafata, du'a kophaa isaan awwaallatu.
jiruun hawaasa keenya individualism is very minimal. Collectivism is the largest aspect of our life. Kanaaf namni keenya akka mataa isaatti akka namatti namni tokko akka hojjetuu barbaadamu taate social organization akkana kana cimsuun hedduu barbaachisaadha. Hojii baay'ee hojjetaa jirtan nan beeka biyya alaattis. Miidhagsonni baay'ee nama ala jiran kun ka ofii fi ol guddanii xiqqaawan walitti baaftanii maal gootanii irraa bittanii maal gootanii guddisan. Biyyatti illee ijoollee baay'ee barsiisaa jirtan. Akka individual namoota dhuunfaa guddisuu irratti illee hojiin afooshaalee keenya baay'ee barbaachisaadha. Sanbira dabree immoo hojii himaniteeriyaanii yeroo mataa kiyyaan beekaa yeroo qabsoo ture san ijoollee keenya madoo ijoollee buqqaatee magaalaa seentu hedduu gargaaruu irratti jaarmeewwan hawaasa afooshaalee bifa adda addaatiin ijaaraman shoorri isaan taphataa turan baay'ee guddaadha. Gara fuulduraatti immoo shoorri keessatti daran dabalaa deema. The foundation of American democracy is civic society. Individualism, heera mootummaatiin, waraanaan, political party illee. Wanti Ameerikaa godhe jaarmee hawaasaati. Jaarmee hawaasaa bifa adda addaa. Biituun hawwinu hawaasni ijaaruu hawwinu hawaasa dimokiraatawaa. Hawaasa Oromoo haqa dhuunfaas, haqa waloos, haqa gartuus, haqa amantiis eegu ijaaruu barbaadna jechuudha. San immoo hawwii Jawaarii bakkalaan ijaaramuu hin danda'u. Abalu nama gaarii waan ta'eef goota waan ta'eef sirna dimokiraasii ijaaruu hin danda'u. Namni dhuunfaa namni mataayyaa sirna dimokiraasii ni balleessa malee cimsuu hin danda'u. Sirni dimokiraasii akka ijaaramu akka barbaadu taate civic society cimsuu afoosharraa kaafne inni ijoo bifa adda addaa irraa kaafne jaaruun barbaachisaadha jechuudha. Biyya alatti wanni an hawwaa turetti ta'aa jira. Yeroo namni biyya kanaan dhufu haga qe'eetti galutti biyya alaa dominansii jaarmaalee siyaasaa jechuudha. Murnootatu uummata keenya addaan qeelchatee wayillee bu'aan buusanii uummatuma qeelchatanii wal nyaachaa jiraachaa ture. Rabbi galanni haa ga'u, qeerroo galanni haa ga'u, walitti haasofnee biyya isin irraa galchinee jirra jechuudha. Nama biyya alaa taa'ee siin hoogganaa siin bilisa baasee ture. Wanni isaan irraa barbaadan Wajahnya ini saya tidak dapat pada hero itu kami. Toko, dolar kami ini. Lama, advokasi, kairi rabat ini buat angkat. Lama apa diplomasi. Ada apa knowledge production. Hari ini asuran bilis semua orang kami berarti kes orang kami. Garut beda macam. Bekom sama di sini. Bekom dia jauh kan. Bekom salah satu dan hati muda taruh dan. Gama siapa kau maksudnya? Gama di negeri galau sama di muncul dan jauh. Abra media, dia kini hero media besar. Wajib banding dia karena di demo. Why kanan kanan utuh dan tahu, kancing sudah tahu. Jarna awal tadi mereka jarna siasa ini media. Karena piala terus jarna siasa. Ufir ragen case tadi, world chat tadi, apusha tadi kancing sun. That makes me proud. Now the diaspora do what they want. Karena Aditya baru itu tadi, Aditya amazing Dina biyu magala, itu udah kami Bukan bayar tu, enak mereka. Mana yang jatuh kamu? Mana yang jatuh berbalik? Cimsa. Oh, waldale gitu, cimsa. Waldale di semua gaj cimsitani. Waldan si komando tu orang rumah di cimsa malah tu orang murah. Itiba kadang tahu ungkap duit tu. Waldan itu umbana, waldan shanan gibe, macam. Tawal gani Oromo bira ittihama tanusum tain tawal gani Oromo bira ittifar sani jabe sani gargara tahu abiyah. That is positive. That is positive. Namni lagi mak kena jaram tani, akka frankalut, akka orang dari, akka orang garam ulat, akka orang mugat, orang mak jaram tak kajau, orang singkirnya tu berbatu ni juga. Jaram, oh jaram tak, oh jaram tak. Wan gurba tu pentalasa kagargara, wan ganda tu pot mana warno daja, wan Oromo ulkasu, wan Oromo gama ada di gama di negeri tim sudah dah hangga jar tadi ti, akka beda ni bijarama, akka beda ni bijarama, ogawal jar tanggaru, Oromo randesina, salah kesini randesina, lah, amo ko tu bayi tuan dewi, jaru, salah jarin, we have built the nation over the last 50 years,
We have built it, but it's incomplete and it's fragile. Wanni fragile kan jijjiiruu danda'u keessaa tokko waan reefu Dr. Hussein kaasee. Oromummaa fi Oromiyaan ijaaramte tuni akka cimtuuf dimokiraata ta'uu danda'uu qabdi. Haqa irratti dhugaa irratti hundaa'uu danda'uu qabdi. It has to be on justice. The foundation has to be justice. Justice of God and uummanni keenya uummata dimokiraatawaa keessoonsaa. Jaarmayni maqaa Oromootiin Oromiyaa dhayatu kamiyyuu Oromiyaa fakkaachuu dirqama. Dimoogiraafii isaa hoggansa irraa kaasee keessattuu jaarmaa siyaasaa taanaan warri biyya bulchus kana dhaga'uu qaba. Warri biyya bulchina jedhee jaaramullee kana dhaga'uu qaba. Oromoo yoo diiguu barbaadan malee Oromoo jaaruu yoo barbaadan taate naannoo sanitti kompaaraa barbaanteet qabuudha. Akka dorgomee dalagatee gahee isaa dhugaa isaa collectively akka bakkaan gaatu yoo barbaadu taate jaarmee wanni nu jaaru hokkuma balbala irraa seentu Oromiyaa fakkaatu danda'uu qaba jechuudha. Kana gubbarraa kaasee amantiidhaan isaa taatu naannoo irraa dhufneen isaa taatu gender dabalatee Oromoo akka fakkaatu ta'uu qaba jennee itti amannee deemnee jiru. Kaafaa keessatti kana fudhannee religion itti deemaa jiru. We are committed. Kanaaf baraan hoggaa jaarmaa ijaarru qoosaa kennine gan godina hunda. Durii tokkoffaa amma dura bosona kanaa miidhagdu. Warri qabalee ofii qabalee biraarratti olaantummaa ijaaruu barbaadu. Warri immoo Oromoon tuni Oromiyaa fakkaachuun isii olaantummaa amma dura biyya san keessatti ture ijaaruu barbaadu. Santu ka'aa jira. Regardless of what. Amma booda jaarmeenii maqaa Oromoo dhayatu kamiyyuu Oromiyaa fakkaachuun dirqama. Fakkaachuu baannaan biran dhaabatiin aan isin diigaa booda. Akka fakkaatutti bira dhaabadhaa hedduu galatoomaa ulfaadhaa hojii keessa ammallee cimsa. Jabaadhaa wal gargaara biyyas gargaara biyyi rakkoo guddaa keessa deemaa jiru. Gargaarsi keessan garuu ka biyya san jaaru malee ka biyya san diiguu akka hin taane immoo of eeggadha. Ka nama keenya wal taasisu malee ka nama keenya wal nyaachisu akka hin taane eeggadha. Of eeggannoon deemuun barbaachisaadha jechuudha. Bakki amma Oromiyaanis Itoophiyaanis bikki isiin jirtu it requires a lot of thinking. Less talking, a lot of thinking. Maaliifi waan gaarii hojjennee rakkoo akka uumne of eeggachuun barbaachisaadha. Wantoonni tokko aariidhaaf fi qiiqiidhaaf jenne ibidda biyya sanitti qabatee irratti doolaara keessa yoo kan firfirsitan taate biyya san diidan Oromoo diidan. Kanaaf make sure your investment is going towards building Oromia, towards building Oromummaa. Make sure. Nagaan apa? Nagaan bulan. Juga dari hamil mas mata ke itu hamilan. Hamil tiga belas ni itianu ammas biografi kana deebiin dubbisu duratti sini dubbisee ture nama Oromoodhaaf aarsaa ta'e kan dhaloota barsiisaatis jiru barsiisaatis ture. Profeesar Hussein gara badhaasaa akka fudhatan sarpiraayizii waldaa xiqqoo mandoo irraa isaanii siyaasa akka fudhatanii gara waltajjiitti hamileedhaan naasimadha. Hamilee badhaasni isaanii aarsaa kaffaltaniif galatooma badhaasa jedhu wal fakkaata. Dr. Hussein Kadiriif waldaa xiqqoo mandoo irraa badhaasicha irraa nu fudhadha. Hamilee. Egaa kabajamtoota keenya ammas hamileedhaan gara waltajjiitti naasimadha. Namoota badhaasa kana kennaa turan Dr. Sheikh Abdurrahim irraa jalqabee addee Fayyinees durataa waldaa xiqqoo mandoo jageessa ilaalaa Obbo Jaatoo akkana shawwanneefi gara teessoo isaaniitti hamileedhaan naasimadha. Hamilee gaariidhaan naasimadha. Egaa kabajamtoota keenya namni asitti nu keessatti keessummaa sarpiraayizii ta'uudhaan argamee jiru nama qabsaa'ota keenya wajjin
hidhamuudhaan lubbuu ofiitis kennee hanga jarri kun mana hidhaa keessaa bahanitti hin galu jedheetiin argama. Ridwaan Huseen tunu keessatti argama. Dargaggoo kanaaf hamilee isaan maluudhaaf kennaa fi hamilee waggaan tokkummaan halkan kana babbareechuudhaan sagantaan bareedaan deemaa jira. Waan akka isiniin jedha. Ollaa lamaantu turee jedhan. Shamaraa fi Dardara. Mata duree kana isin martinuun akka ajaa'iba dhaqatu jirtan na fakkaate. Heeruu diddee mucaa ollaa kana eeddii jedha mucattiin. Namoonni jetteen ansi fuudhuu meekaappii kaayattaa jedhe. Dhageettaa jetteen yoo heeruma sima heeruma na fuutaa jedhe. Sin fuudhuu jedhe. Oduma kana isa eeddu waggaa 40 gachaane. Gaafa kaan maal jetteen beektanii? Gurbaan asii biyyarraa jaalatee gara biyyaa galee nama inni fuudhe dhageettee naan bada nama na dhageettaa jetteen odoo meekaappiif na baqattu rabbi fees fiiltarii irra si gatee jettee jedhan. Egaa mirqaanaa bashannanaa sagantaan keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Sagantaa kanatti aansuudhaan sagantaan keenya sagantaa carraa nama tokkoof kennu ta'a. Sabquunnamtii egaa namoota kabajamtoota keenya sagantaan walakkaadhaan sa'aatii salaataa waan ta'eef warra sanaatuuf carraa kennineetiin walitti deebiin rabbiin illee walitti qabnu neetworkii sanillee qaxxalleetuma kabiraatti dachaana agasii fi isin bashannanaa warri salaatan salaataa daddafaatiin nu gaddeebi'aa isin jennu agasii fi salaannee deebiin. Foto hold up. 5 minutes. Break.